Ashama arkafune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota YouTube channel keenya kan taatan arrantana sagantaa addaa tokko qabannee isin dhufnee jirra. Gool deemtu YouTube channel keenya subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa isin jenna. Guyyaa arrantana ana addaa burjiitti haleellaa Jimala Oromoo Gujii irratti raawwatame namoonni 14 ajjeefamaniiru. Uummanni keenya nagaa gabaa bahanii gurgurachaa fi bitaa turan 15 bakka tokkotti dhumanii jiru. Finxaaliyyuun heeyyamaa fi eebba murna aangoo irra jiruun haleellaa kana raawwatanii reeffa namoota 5 hin kenninu jedhan magaalaa keessaa alaa akka bulu godhaniiru. Ani deeggaraa Abeluuti ati immoo deeggaraa Abeluuti waliin jennee yeroo wal nyaannu kanatti uummanni keenya Gujii gaddi cimaa keessa jiru maal nuun jedha laata. Ammas barattoonni yuunivarsiitii Baalee Bulee Horaa ajjechaa Gujii fi ajjechaa guutuu Oromiyaa irratti deemaa jiru baatanii balaaleffachuu keessaniif kabajaa guddaa qabdu. Maddi oduu kana obbo Saamu'eel Baqqalaam odeeffannoo dabalataa gama oduu keenya isa lammaffaatti isin dabarsina. Magaalaa Naqamteetti bilisiginnaa wal nyaachaa jirti. Guyyaa har'aa magaalaa Naqamteetti hoogganaan waajjira dhimma nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Tashoomaa Gaanaatti raayyaa ittisa biyyaa ajjeefamaniiru. Sababi obbo Tashoomaa Gaanaatti ajjeefaman humna addaa Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaa gidduu walitti gaareeffannaa guddaatu jira jedhaniiru. Amma gama tokkoon humna addaa Oromiyaa gama kaaniin raayyaa ittisa biyyaatiin magaalattii dirree waraanaa fakkaatti jiraniiru. Haqni haadha qeerroo ulfaa waliin ajjeesse turaniin jirti walleen itti keessa fakkaataniin walitti bu'iinsa waraanaa gidduutti uumamaa jiru kana dhoksuuf kaadiroonni bilisiginnaa shiftaa shaneetu ajjeesse jedhuun eeganiiru. Waaqni Oromoo walitti kaasee bilisiginnaa xumura ishee haa baru. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota YouTube channel keenyaa kan taatan humni nageenya muummicha ministeeraatiin durfamu walgahii cufaa taa'een badii lubbuu fi qabeenya lammiilee nagaa irratti raawwataman hordofee murtoowwan ifaa ta'aniin fi ammaaf iccitii ta'an dabarsee jira. Kanuma hordofee komandoo diigumsaa Riippaabilikiin kaardii jala jiru qajeelfama itti kennameen opereeshinii sana jiru. Opereeshiniin kun garee shanee diigaan falme balleessuuf kaayyoo akka qabdu odeeffannoo jajjaboo waajjira muummicha ministeeraa irratti ba'e ni mul'isa. Kabajamtootaaf hordoftoota YouTube channel keenyaa kan taatan haga oduu biraatti walitti deebinutti YouTube channel keenya subscribe gochuun nu waliin turtii gaarii isiniin jenna. Kabajamtootaaf hordoftoota keenya haga sa'a lamaaf cinaatti oduu addaa qabannee isiniif dhufna. Haga walitti deebinutti YouTube channel kana subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna.